الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمونا فتاين دنيم سميتنا سلامتنا كلامات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. كلتم أسنين يجاب بريقيا بغير بين ويا رنتنا خنا نجي سنين يجاب بغير نجا في حياتنا ولتو ديم سي إسنجفاتو يا ذا مراد كتير بين سنابه نيات إسنجفاو سنية أكيد سنية تاني أولي ترى بين سنابه بودو رمضان خنا اللي ربنا راجع بلو أكيد داتي لو كسدا مسلمان فاتو ربنا بابيسو أكيد دا كمنا كما جرولي منا كما تكرتة جلشة ربنا هاجم منشيزو أكيد تكرتة خال من هنا كسيرولي من هنا تباس ربنا هاجم منشيزو بعدين أنا كرتة أجري بس دبر ربنا راجدوني إسنجفاتو كرتة والله رمضان خنا سما سيترون دو ربنا سنبا بودو أكيد يجاتي كا بولين كي يفهمجو هم مسجدين خيجوني يجولي ملء نمتو كنجرو سلفي درا بكتنا لما تايس لا تقولون بخبرنا كده أما تنامو أيسيرن يجولي دايما كلهم يانا دري تويس مسجدني كم دوبا سنين سكولا ولا إنه ساعتنا تو هنگين موكب أكنه إيجادتي غرسيني نادان تنسني كوالدر به ومتك ومخينيا خنا راس ويجو غرسي سنماني جناني بكيسات تيدي غرق آمان درو غرق البيت نزكي فدا نمني واسا ديكابو milkaawee itti gorsitee nyaataadhaan dhala namni waasa dhiqabu milkaawee waasadeen sun maali gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin dhaggeeffadhaa bulee waasadeen sun maali jennaani tokko faadhatti tan nuti dhabne ammaa jedhamtuu guddaa tan nuti taate eebtu nama wal qabu tokkummaa isii jennu sanii kan rabbi qabuu fi namni waan dhabe waa hunda harkate waa qabu namni kun milkaawaa namaati jedha arraan tana wanti nuti dhabne tokkummaa dhabne wal jechuudha rabbis dhabne waa barbaadu waan takka karaamaayyii san barbaadu deemu jira garuu ammoo wanni silaa dura barbaadu qabnu ni beekani eegaa wal harkannee rabbi harkannee booda wanni nuti silaa barbaadnu sun bifti bakka nuti barbaadnu nuti nuti ofilayyan arraan tana nuti waa harkachuudhaaf waan barbaadnu harkachuudhaaf fiigu jira wal hin qabnu garuu allaa keenyaas hin qabnu akkamitti waan barbaadnu harkachuu dandeenya kanaaf dhukkuba guddaa kan uummata musliimaatti jiru ammaan tana kana jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin jalla jalaaluhu quraana isaa keessatti maal jedha ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وسو وري من درا وري دري داكو جيتورا ور توكو غمتاران تاني نتي أمنني إيغسي نسوداتني لفتحنا عليهم بركات من السماء بركات بسدو دجي في سمي ساني بامنا يا ربي جل جلاله أردنا تنا دمني جو ربي تي أمانو دمني تقوم ما هني جنة أكرمتي وانا ورينو فام بربان فاتو دمني وسيجي كمش كناف بكتنا ديبو كم نجالو في الإسلام أردنا جيا رمضانا جيا خيرين بقدو نمني شفتينو خير تلقى جيا أماس دردرا بي شباب أبي شمارن نمني شفتينو مسجد تيجلو خير kana maal godhuu qabna ji'a ramadaanaa kana keessatti tokkummaa teenya yeroo ta'an namuu bakka bakka jiru tatti dhabamsisan keessatti tokkummaa teenya argannee mana raamaa kanatti deebinee maaltu nu barbaachisaa tokkummaadhaan mana raamaa kanaafoo maal godhuu qabnaa jennee yeroo itti yaadnu keessa jirraa bulee masgida keenya akka inni jiru ni beektan asiin ol kusee namni ilaalee mana fincaanii isaa ni beektan bishaan ni beektan ammaan tana namni tokko fincaan isa qabee yoo gabbee bishaan torba hin qabu garuu immoo gantu kun magaalaa wada bulchiinsa magaalaa wada jedhee maqaa bishaan hin qabu jechuudha kana hunda maaltu fide tokkummaa dhabuu kan nyaannu hin jedhamu irreettuun masgida kana hin geenye bishaanii miti boombaa ulaa duraa qabaa nutoo maal ta'ani yaaloo islaama akkanumatti dhufnee yeroo soomanaa qofa masgidiin nurraa tole salaannee kuma karaa mana keenyaa godhu yeroo ta'an masgida uumaachuu dhabuudha akkasi naa deebisaame warreen fuula yeroo durii danda'u dubbadaaga akkasi masginni kun eenyu dhabee beekaa hima tokkummaa uummata gandaa kanaa dhabee jaa
gintuun maqaadhaaf nu jira miti yaa nu jiraatu akka jedhuttullee maaliif walitti qabamnee akkuma haajaa mataa keenyaatti biyyaatti masgiida kanaaf walitti qabamnee yaada tokko maaliif iyyan egaa bar xuuxoon firii 50 nama tokkotti yoo baataate nama 50 maali jenna oromoo hay akkas ta'uun bifu masgiidni keenya kun masgiida xiqqaa kana bareedaa kana qabaannee fedhii isaa cufaatu yoo guutuu dadhabne fooqee asiisamitti ol kaa'ame akkuma fedhii isaa guutuu dandeenyu ibaadaadhaan keessa jirru waan silaanii nurraa eegamu keessa jiru obboleeyyi kanaaf jiini ramadaanaa kun ji'a khayrii gurguddoo cufaatu yaadaanis qaamaa fi waa cufaatiin of keessatti dalagatee obboleeyyi rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti maal nuun jaa suuraa baqaraa keessatti يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأنه مدرسة التقوى رمضان مدرسة يقام من برمتك وخمس دار برابرتني إيه نمتك هرابني أتي ماتي ساتي بالماء ساب رادمي جوجو يقولك ويا يجعل الدمار بين هم بين خلاص إيه مفرد قبا الله سدار بي وانتنا برس جدا رمضان أنا waan sodaa ji'a ramadaanaa keessa walitti qabanneeni baatii qortakkaa miti bara yeroo hanga feene jiraachuu dandeenya bishaan osoo hin dhuginetti osoo namni tokko nama garatti nyaata osoo hin nyaannetti haa oolluuf kun maali waan sodaa rabbii qabnuuf hin isin jaafu leeyye ramadaanni waan akkana tanaa nu barsiisa nyaataaf dhugaatii qofarraa soomanu ijjinis haraamisa gurrinis waajiba keenyaa sodaa allah rabbii fudhatte eenee isa sodaannee yoo dhiisne soomanu jirra soomanni kunoo akkanumatti hiikkaa qaba ruknii qaba yoo akkanumatti ni soomanne jenne hin taatu obboleeyyi as keessa nama beekaa beekaatu jira an miskiina onoogaan isin dura dhaabbadhe isin gorsu waan waa beeku miti isinumaa yaadachiisa takkaafne waan beekurraa jeeti malee nama beekaa meeqaatutu nu keessa jira kana isin warri ganda kana warri yeroo ta'an ooluu deemtanii daleeyyan warri kitaaba hin baranne yeroo ji'a ramadaanaa kana as keessa dhuftanii nama as keessaa isin keessaa waa beeku ol ka'ee lafaa maaliif ta'a hojiin isaa maaliif ta'a ka'ee isin barsiisuu qabu waa takkaa filama akkasitti isinis waa takkaa filama bartanii asirraa galuu qabdan malee obboleeyyin kiyya soomana furreetuma asitti dabbaramnee dhaabbata dheeraa kana teenyee taraa miila tokkorra dhaabbachaa maal jechuun osoo waa takka hin barre asirraa deemu namni tokko yeroo akkana dhufee nu gorsu maaliin qabadhee sammuu xiyyeettee ifitti himuu qabdaa yeroo san bilaashitti isin dhufne bu'aa tokko mana keessatti galte kanaaf nuti waa'ee sanitti irraa waan qabnu makumaaf ramadaana dhaabbachuu bakka dhufneetuma deemu tanarra rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam salloo ala nabii salawaata ramadaana jee ramadaana kana keessatti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hoggaan itti dubbatame salawaata buusuu qabna dandeenya meera deemuudhaan salloo ala nabii sallallahu alaihi wasallam qabadha isma والحديث من إمام مسلم الرابع أبي هريرة وديسه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة نمني التراويح يرو صلاة الدين نية على رمضان مثلا قيتي واتكان درستك لقيه برساجي من إسات نية كسيد النبي برتشو الأفكار حسيني سهل الله له طريقا إلى الجنة rabbiin karaa godhu jennee ittiin deemuu isaaf laafisaan nuti waan akkanaatu kanaatu jira yeroo ta'an duniyaa teenya dalaguudhaaf ji'a kudha takka guutuu barbaaddee nama kana agartu ji'a ramadaana guyyaa 30 kana keessatti galgaluu waa takka yoo barreewu sadarkaa gudduu tanaatu nu jira buleen akkasitti anaa fi isinuu warra ofirra rafu rabbi nu taasisanii warra baadii kana keessa waa cufaatu gartee waan silaa barbaachisu hunda oomishitu rabbi nu haa taasisu salaata fardii sunnah cufaa warra waliin geggeessu rabbi nu haa taasisu abbaan kana salaata sunnaati miti salaata fardiitu nu biratti ajajaa jira hedduun keenya ashaabullee ni ta'e jedhe halkan fuudhee guyyaa geessee guyyaa ammoo galgala godhee eegee galgala gadda'ee jimaa qabe salaata kana guutuu isaa marii warra dhufee warra salaatullee nuyi anaaf isinuu warra akkasii rabbi nu taasisanii obboleeyyin kiyya eegee rabbii mana kana keessa isin fidee akkasitti khasaaraa osoo hin ta'in milkiidhaan rabbiin isin haa galchu bu'aan soomana keenyaa dheebuudhaa fi beela qofa warra taate rabbi nu taasisanii akkasitti gartee waan soomanni kun nurraa barbaachisu ifaa guutee warra akkasitti soomanee rabbiin galata galchee biraa rabbi nu haa taasisu nama soomanu kana gammachuu lamaatu jira jedha nama soomanu kana
gammachuu lamaatu jira. Gammachuu lamaa sun takka yeroo furaati. Yeroo furaa yeroo rabbiin nyaata dhugaatii sirratti haraam godhe yeroo sooma qabu keessatti. Ammoo waggaa magariibni azaaname siif halaal godhamte mire yeroo qananii rabbii kaan mul'ata kaan shurba waan garagaraa timira saambusaa walitti qabamee waggaa isaaf dhiyaatan sii garaan kee beela qabu hangam akkasitti tolu. Gammachuu sana yoo dhigarte amma hin galgala yeroo fudhan hin gammanne. Hin gammanne maal jedhan? Akkasii gaa yeroo nyaanni garagaraa dhiyaate guyyaa hidhaa oolte mukkam gammachuu rabbiin waan duraan haraam sirra godhe sirraa haasee wal sa'aa 24 silaasee godhe silaa ilkeen wal nyaanni wal finnaamne. Sanumta yeroo furaan wanni furaan uga qoyte gammannee jirra kananii rabbii san argachuudha beekama. Kalammadaa maali? Akhiraatti yeroo Allah fuula rabbii keenyaa dura deemne yeroo sani gammachuun guddoon yeroo rabbiin jalla jalaalu ayna saa'imuuna eesoo jiran warreen soomanan anaaf jecha warreen if qaban nyaataa dhugaatii fedhinnaa isaanii cufarraa warreen if qaban eessa jiranii jee rabbiin jalla jalaalu yeroo nutti lallabu hangam takka gammachuun obboleeyyan keenya liyadkhulu akka seenaniif jecha yaabare jannata isaan na warra sooman kana malee nam tokko kan hin seenne baaburrayyaa duraa yaabtutu jira miti sanirraa yoggaa rabbiin hottaa seenaadhaa jee yaamume gammachuu sanii yoo ilaalte isin jannata keessa laafee fedhan obboleeyyan keenya qaamaa qalbiidhaan na dhageessitti jirtaniira qalbiin na jedhu kanaallee jannata keessan akkachuu fedhanii wanni soomanu jirru fuula rabbii bareedaa san arguudhaaf jannata fuudhuufi salmaamee hayyuu teenya walitti himuuf akkasitti warra jannata sanillee harka dira buluu haa taasisu jannata sanillee warra harka dira buluu haa taasisu akkasitti ji'a ramadaanaa kana keessa namni quraana itti qara'anii maqaa qofa qaroo jennee dhiisuu qofa osoo ta'e ji'a keessatti sadaqaallee sadaqatanii ji'a keessatti waan duraan dhaquu dadhaban cufaatu du'aayi walaa waa cufa du'aayi yeroo ta'an gaara nuti taate ammaan tana yeroo fura lafuluufu fami saa'imi adhiyabu indallaahi birrihi ilmiski booleen shurkaa waa afaan nama soomana qabuutu rabbii biratti miskii rogaa jaamti egaa gaafa afaan keenya miskii rogaa yoo rabbii keenya dura gaddeenyee kadhachuu baane du'aayi yoo fudhannamee nama wallaa gaafa afaan keenya akka tokko tattee gaafsan du'aayi godhanna arraan tana jechuudha du'aayi godhachuu qabu yeroo sadarkaa ji'a sharafaa keessa jiru kana keessatti kanaaf obboleeyyan kiyya masgiinuma abbootii duraan qabullee ani waan agarre duraan bara meeqaafatti salaataa beekuu jira garuu bara ana waan agarre warri as keessatti rabbiin isin ilaalchisee soomanu jirtan as keessa dhuftanii dhaabbachuu jirtan saayibban keessan gurguddaa warreen isin cinaa dhiman cinaa lallaadhaati dhaqaati maaliif baranaaf deeyyaati qabataa isiniifillee khayrii jee ramadaanaa keessa akkuma isinirraa barbaachisu rabbiin jalla jalaalu quraana isaa keessatti waltakun minkum ummatun yad'uuna ila alkhayri ta'amuruuna bilma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar aknayya isinirraa fureen hangi takka haa jaalamtu hundinuu ummata ijoollee simbirroo masgidaati miti nu kanarraa gariin hangi takka yooniif ijaaramte gaariidhatti kanama yaamanii hamtuurraa nama dhoogan bar gaariidhatti nama yaamtee hamtuurraa nama qofti as qofa dhaabbattee qofa lallabuudhaan namni bakka ifi jirutti gahee qaba saayiba keessa masgida irraa baqate yoo fidde sawaaba guddaatti qaba tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam rabbi maal jee aliyyi abi xaalibiin hadiisa saalim musaad keessatti sababaa keetiin rabbiin nama tokko karaarra kaayuudhaatu khayrun laka min humri naam hadiisa naabeeti namni ittinuu beeku sababaa keetiin rabbiin nama tokko qajeelchuudhaatu diddimaa gaalaa arabaa sana sadaqachuu irra sii caalaa jee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyyi abi xaalibiin akkanayyuu anaaf isinoo miskiina diniin qaama isaatii fi qalbii isaa hojii jirtu yoo rabbiin sababaa keenyaan masgida nama tokko ta'e ijaaramuu obboleeyyan egaa sadaqaa gaala tokko jechuun maali qixxoo himee galgala tokkotti waan ta'e akkasii dalage kanaaf akkasiin isin jaati yeroo keenyallee baay'ee akka gabaabduudha daqiiqaa lama qofaatu numa saa lama qofa numa yemme daqiiqaa lama qofaatu numa daqiiqaa lamaan kana keessatti du'aa'ii bareedu takka nu godhaati isin hundinuu aamin akka ajaa'ibaatti nu jalaa jaame akkasitti obboleeyyan kiyyamee rabbiin tokkummaa amma jenne tana rabbiin nu baafannu tokkummaa amma nu keessaa dhabu tana rabbiin nu baafannu akkasitti nama masgida kanarraa dhabu jedhee anaaf jedhe rabbi nu laaffisee as nu dhaabete kan duriyillee hedduutu jira kaawwee jirullee as nu hedduutu jira isaan sunillee seediidhaan nu jaalanna rabbi as nu baafete danda'a rabbiin
أجايبات تجارة مقفى تجارة علم دعوة نسكت أجا كيف ربنا عطايزو تلين قرتي سايب مسجد ربنا عطايزو إن دعوة مسجد جيرا ورا مسجد أنا جيرا ربنا عطايزو أكسني تندا قرتي نما القرآن إمام ورتي مسجد قرتي يروم ده جيرا ربنا عطايزو دون كنيامان تلاي قرآن إمام ورتي إسنين دي إمام ثاني بقرآن إنه ما تقول نما قرآن رسوبي قرآن ما تقول أقوام دي إمام تقولي غرش بربالي كان اللي ورقته قرآن إمام ورقته جلدي مربنا هذا اسمه أكسني تندا قرته وام مسكين كم بربادي جوا ورقته ربين ورقته كبير جمعة أنا بيس ربين أبوتو إن شاء الله ترى ده من اللي بوم باسا بدر ربنا أباسو أكسني تندا بوم باسا بدر ربي أباسو أكسني تندا مسجد قرته هي مقالات نحيزتي علمي لا بداوا غير إرابو قرآن مسجد تكفى ده ربنا هذا اسمه أكسني كندا أنا قرته كندا أرجو ده ربنا عمل itu ganda anak tidak penuh amal guys. Orang ganda anak tidak penuh amal guys. Ini topik ini ganda anak sifat tidak penuh amal guys. Sifat sifat tu alim Rabbani tidak penuh badai. Sifat sifat dai tidak penuh badai. Ini ganda ni yeron tiada tulis jawab sudah Rabbi wan tiada ni amar penuh agak belum. Ini tu kan disini penuh aku menjiru.